namni Itoophiyaa keessaa warri fiigicha fiiguu ni beekani warra tokkoffaa ba'uu fiiguun isaan ban shiroo dheessanii ban namaa wajjin hin dorgomne ban shiroo dheessuu jiranii ban shiroo jala fiigan. Tokkoffaan Shezabur. Lamaffaan hin jettan. Dhiifamaa hojii lamaffaan hin jettan. Tokkoffaan dura Shezabur jettan. Tokkoffaan isaan. Darasaa hedduu qabaachuudhaan. Darasaa hedduu qabaachuudhaan. Tokkoffaan isaan kan. Ayyee. Lammaffaan Sheekaroobeeti. Sheekaroobee eenyuun maqaan isaanii? Maqaa isin yaadatamuu dide malee. Dha. Sheesaafi. Sheesaafi Roobee. Sheesaafi Roobee. Lama. Shimammasaafiidha. Shimammassaafi Roobee beekamaan. Lama. Sadaffaan Sheekadiroo Biluuti. Sheekadiroo Biluu sadi. Jennaan jedhuu kana keessa dhima keessatti dhokatee tokko kan darasaa hedduu qabaachuudhaan beekamu tokko jira. Saafiin kan namaa wajjin jiraatu. Sadi. Bashaashaa tokko jira. Nama bareedaa ta'e. Ayyee. Afraffaa السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جانا بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أبو كعبان الله بريدي. بريدي. تمرسني قلت. ديرون ما عندنا مو. هو اللي بارك ده؟ هذا طريقة. لا شيء زبوران. أوي. إسيني أول درجة ميكا جلسة كان. Isini on mega da bade beta almost kudan dabal akas wa fifa hama jeda murra kudan dabal ha hama jeda murra kudan dabal hama jeda murra kudan dabal ejo kudan itide betul ni ba bisa ya man sa biya kenya sodomi lama jiru ba njur takkangi ba takka biya kenya sodomi lama adu akkana ne ma gubdi jennu kun sodomi lama ta dembe betul zaten deh aye alhamdulillah abo silakan ambil tadi arah apa kan oh ambil tadi arah apa kan kami di lena tadi mulai itu dia apa nak nomor baik Ciki fatu sistem arralle ciki fatu hundu pede akkana rabbi nama kasarara sistema ke sana mabase kafa nama kasare rabbi sistema nama kake kaya ati jalan jadi rabbi ni takkan musik orang ya si bas apa rabbi si bas ya kau jette tu akai ni tingke baru teko akka chisi buam nego uska takka ira bani saya amti takka ira jelano bani nego saya namanya Ibrahim Yami itu baca di dia Sanuma. Hukuman tu, namni jiraachuudhaan gammachuu irratti heene namni gartee jiraachuudhaan gammachuu amma ishee zabur isin baa waniin hin aaduu namni waan takkaan biisii isin gochuu baasee irra fedha namni faa yeroo keessan waan takkaan isin galteemi kan daraasumaa kana nurraa dandeenyaan
Yaa buddendi. Kan manurraa dindinyaan wata akka osoo silaa nu gochuu baatanii waan bultii keessanii faan namni yaadee nirra fedha. Agaraabe. Wallahi. Agaraabe. Wallahi. Uuma sirriitti isa. Yaadee jireenya ijoollee namni yaadu isin darasuma san achi nurraa qabnaan maal dhabne kan bira. Ammoo warri dhiyaarratee kun akkanatu. Duraanuu uummata nagayaa. Uummata bareedaadha. Aboo isaanii nurraa qabee nama kuma dila kana namni qallabee danda'u gaa'e. Silaa bar namni baatii tokko nammoo qallaba. Hanga inni ilmii bakkaan ga'etu nama qallabuun kun ni ulfaatti. Ammoo warra dhiyaa harargee kana gabbaafnee rabbumatti kennan. Tole tole. Sana achiin ture dur. An. Achiin ture. Ormi nan beeku. Chaartarii adda bilisummaa Oromoo namni waachuu irratti dorgomaana ture. Maqaan kabiraati. Raayyu. Raayyu. Raayyuma osoo uummanni nan barini chaartarii asitti hin barbaachisu waraanaan hin jedhanii achumaan ijoollee hojaa bultuun biradhee kurfaa dhoo kadhate. Sakiina miliqaa'e. Maaltu na hafe. Gaaduu kan ka'e. Boytu gamanan. Haro adiidhaa burraa isaa. Gama laga shananii beektanii mi? Eega laga shananiitii ka'ee waan akka sana dila deemu sana cuman ture faa. Hanga gattee miliqaa'ee dhaqee booqee namicha tokko kan aqiidaa dullu tokko jaarsa guddaa tokko booqee beellee amman si'a. Siyaamit. Abatinaa tokko. Deemi. Ture. Isa fayin dhaqee dubbise. Agada. Waatu naa gale. Kada caala wani namichi sun fedhu gaafa sana silaa arra dhaqqabadhe. Qoonquma fedhaa qoonquman itti gura silaan dubbatu. Agada wee. Nama akkasii qoonquma itti guranii firraa qabadhe. Agada. Ingarri gaafa haali. Dhaqee baran bira. Gaafa wanniidha. Gaafa lolawne irraa deebi'ee waayyu wanni jeesan gaafa dhibba uummatatti kenne isaan bar warra qoonqootitti kenne. Oguu namaa galte akka namaa galte. Hodhu jeen. Aboo kana beektaa hodhu jennaan keessa kaate kan munaafiqni. Buneen achii garagalte. Gandi warri waliif qoote. Yaa alaan saargaa isin barbaaddadha. Sa'aatiin nu barbaada. Yaa sa'aatiin nu barbaada maal dubbate jee rasuulli. Maal jette jennaan sa'aatiin nu barbaadaati maal jeen akkuma ormi kiyya jiruun jaaqe. Ani orma addan bahu. Akkuma sana jennee diree fitinaa gaafa sana dhalattee nangaladhaa jeetiin bar ganda kana qoonqoo fedha. Nangaladhaa jeetiin bar isaanii kan jee rasuulli. Ana fudhadhaa jee. Fudhadhaa jedhee. An qabeenya keessan guddaadha horiiruun bitamu. Ana fudhaa ganaa jedheen qoonqoo jiraa hidhee rasuulli. Bare rasuulli bara akka nama wanti wayii tokko itti reefi bargaafata. Akka nama gartee waa afaan hiikamtee tokko. Hirmaanni gaafa huneen sun hin jirtu bara. Akkana dhibban sun bara eessaa jira namoota masan bara jarmaa fixee bara jarmaa hanga gartee qoqqoodaas. Jaareen waan sani. Mara. Hanguma qoonqoo fedha. Amma namichi kunis wama fedha. Dhaqee ilaalee jiran. Aboo silaa naannawa kana jiraadde. Homaan itti godhaan jee. Maal gootaa jira. Qoonqoo fedha. Qoonquman itti godha. Tajribaa tokkoon argadde beektanii. Jara tokkootiitu mooriituma kana jedhanii mooriitaa wajjin gaggabanii uummata qabsoo qabsaan.
Hoggii kana abbaan kiyya xiqqishoo hayyooma qaba. Gandi kun mooliidha kana waa fedhan fakkaatu naan jedhe. Jenna qunquma fedhanii. Mee qunqoo yoo fedhanii waa gootaa jennaan nama afurii bal. Qotee bulaa guutuu ganda araddaa keenya keessa nama afurii jira. Namni mooliidha fedha. Bitinaa biyya kaaniimi. Amma dhaqee tuman isaan kana baatiin rabbi ana gola soon geenye dhaqee tuman sangaa qaree. Saanuma sanii. Achuma dhaaban. Achuma dhaaban. Waa biroo dhiisee tuman isaanoo kana lakkoofsa qaban jabal baaroo seenaa rusii lakkoofsa qabanii beekta baabachaa abbaa booraa dhaqee tuman ka jibicha tokko qalee fi hidhadhaan jeen keessani ani ilma keessanii na dhaltaniimi hidhadhaa keessaniin jeen wallaahi hirataniimi ababbaan sana booda rabbii moolidatti gadi deebiin biraa jira moolidda isanii Nyaadhaa. Kanuma nyaadhaati. Nyaadhaan jedhe tura gaara waliin gahi. Nama sini kali nagarri jabal baaroo waameen takkaa namni jira waameen beeku beekta. Amma bookeetti maaleen argaseet namicha kana hoggiin ilaalu wamaa itti jira. Wanni sun silaatti guutamte. Maraqiidhuma dhuguufi. Maraqiidhuma dhuguu eleetii. Ittiin guutuu baasa nyaatee masana gaa godhu. Wallaahi. Bara kan godhe seet rakkoo mataa isaa uummata irratti asas beeknaan. Akkana godhe iyyuu. Akka godhe ratuula jibban maaroo jibban maya. Adeeban maaroo jibban abuuni mana suura rabbiitiin talaata akkuma jennaan uma jaa. Hatara guddaa tokko qaba bara dhagee dhagee murraacha tokko. Amaamata magariisa tuullaa tokko maratee. Tuullaa ijaa'iba gomma. Bikka kanaa eenyu si biteennan warra Sooriyaatti geessee biyya warra Lubnaan. Warra jaarmee qaban bargandi warra Lubnaaniitu geessee biyya. Duuba osoo warri Lubnaan hin qabanne nuti gakkennee jechuun maanaa. Osoo nu qabannee haajaa isaa beenee itti kuure wanni Lubnaan dhaquu jira. Jiru baay'ee. Jiru. Duuba nuti gakkennee xalaata mana keessatti oomishannee. Onko fedhami itti matuun. Onko fedhu onko dhumata. Namu wamenni barbaachisuudha. Wanni godha. Sheeka kiyya yookiin nu lama arganii machaanii sakaraara. Wayin isinii malaqa. Kanuma kanii dura geessanii. Wayin isinii malaqa. Hin sakaraana beektaa yookiin lama ala. Akka sakaraanuu na godha. Ammoo bu'aa qabdi. Yeroo garii hedduu bu'aa qabdi. Akka isin of eeggachuun isin fayyadin isin hima. Waan irraa of eeggatan illee tajribaa tokko jira. Maal godhan yookiin namarraa nama qabuu dadhaban. Gandi waan nu godhee qaba. Amma akka mootummaan biyya keessa jira yeroo yaadii keessa tokko asii bulchaan Oromiyaa kan ture Jimma dhaqe. Jimma dhaqeeti ganda tokkootiitu warri sun illee suufiyyaadha. Suufiyyaa nagayaa tokko Suufiyyaa warra gartee yaa'ii nama godhumi. Masjiidni kunis keenya, kunis keenya, kunis keenya wajjin. Yaa suufiyyaa nagayaa tokko. Jennaani wantatti kana na jalaa baasifani. Waan isaan fayyadde yookiin haasawulaa ka'aa jiru. Abbaan shariif abbaa machaa jedhanii lakkuudha. Waliin dhalatanii lakkuudha walumaan guddatanii Jimma magaalaan kun isaan kana qabdi. Hoggii roorroon takka dhafti isaanuma akka yaasa. Hoggii cinqiin takka dhafti isaanuma akka yaasa. Warri kun lameen hayyuudha. Lakkuun lameenu. Lakkuun. Aboo kunis ibidda filaatu kunis ibidda birooti. Waa beekan irratti maqaan suufiyyoota. Ummata akkana godhanii Jimmaan kana Jimmi kun ni fedha Jimma isaan kana lameen dhumani lameen bakka tokko du'ani. Hoggii kana dhiyeenyuma bargaa yaadii kana keessaa bara. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaafa sana eenyu ture Muktaari. Muktaar ifiif naa himee bara. An dubbiin duraan dhaga'ee jiru Muktaar mana naawwee maaliif hojjettee jedhee manatti dhaqee gaafa dhedheenya. Wallahi ana kana godhe naan jedhe. Muktaar mataan isaanii pirezidaantii. Ka'ee jarri kun Jimma irraa akkam godhee goolee qabnaa. Biyyi ni fedha. Nama namni fedhu kana namarraa qabuun cinqi. Yoo ka'e waan tokko ajaji asumaan biyyi qeeba. Dhiiroo akkam goonee afaan isaa kana qabnaa jennee jedhanii mari'atanii akkatti qaban dhabanii usanii ta'an. Gaafa kana warri lakkoo kun fooqii ijaarranna jedhee baarzaafii nu gurguraa jedhee biiroo dhaqe. Wanta mazagaajaa. Warri mazagaajaa Muktaaritti dabarse. Muktaar maal beekan boo? Baarzaafii kana fedhe fooqii ijaarranna jennan fudhaa keessanii fudhaa.
Abo gaafa sargaafa naa hibu jaarsi akkatti kolfee namichi akka ta'e godhu. Abba gorila kuu godhu. Naa inni dha gorila kuu godhu. Dhaynee fudhannee jira. Baarzaa fi cirannee tasaabii lama. Makiinaa lama fe'annee fooqii keenyaan numni irraa gafannee fooqii keenya eegalannee jira. Aboo abaashiin dhufte qaba. Warri suufiyyaa warri kun immoo abaashiin fedhu. Ni beeka shakkiisi. Suufiyyaa warra duriidhaan warra abboo fi akaakooti. Suufiyyaa nagayaa warra islaamaan nagayaa warra namaan nagayaa warra jinnii fi balaa qalaa kanan qabne isaan sun. Kana saa abaashiin dhufnaan kaa walgahii mangistii waama. Abaashiin akka dhufe akka waamu mangistii. Aboo mangistiin dhufnaan kaa dhufan gaamma warri sun. Abboo baara isaanii jirani abbaan macaan jirani aboo isaanii nurraa dubbataa beena aboo beena nuyaasa jedhanii mazzagaaja wali qaba aqiidaa irratti qaldiin hin jiru. Wanni rabbiin nu gargaaren suufiyyaan jimma abaashii deeggaruu diddeeba. Deeggaruu diddeeba. Takka deddeeba. Hanga gartee jazbaa warra tijjaaniyyaa jara isaan qofa warra waa nyaachuu fedha. Jara akka abalfayti. Inni nu kukkee qabamee jedhan. Booda sheeka qawwanni bikkin isa fayyada jee yaadu eegiree namaa dabarsite jedhee ayyaadu. Namni dhiirtii waa dubbachuu deemtu waan isin irraa eeggachuu deemtu. Kan marga dabarsite ergaan. Gaafa kana baarzaa fi mangistii kennee fi kafalinaa jee fudhatanii. Har'a dubbii mangistiitti dubbachuun hin dhufne. Akka babbaa isaanii ta'a. Abbaan ishee maal taatan jedhu. Maal? Amma gaa haasawee jalqabne nuti amantiidhaan bilisa. Jinniidhaan bilisa. Nuti mootummaan amantiitti seenu amantii mootummaatti seenu. Maarroo balaa qalaa jedhanii haasawanii duuba amantii mirga qaba biyya keenya keessatti maarroo. Uummanni ka'ee gaa. Uummanni ka'ee bara. Obbara shaadgaa maal akka mustan jennaan ol ka'ee dhaabbatee jimma jedhe. Akkamitti naasaa jedhe baarzaa fi makiinaa lama kokkee kiyyatti gala. Akkanitti haa ta'u malee. Kokkeetti na galchite. Isaaniin dubbadha jedhe. Baarzaa fi makiinaa lamatu kokkee keenya galee jedhaa sabbaa machaati. Waan isaan nama godhan gartanii. Bifti kun ilmiidhaan qaraamu tajaajilu irraa malee. Akkana. Waan garii beekne tanaaf dubbii garii. لو يعطيكم في كثير من الأمر جيه. كثير من الأمر ماله. عليلي خانا. إذا فقطوا قبيت. كي كنا متي أبد لو بوجانين. واني أبدك كده ما وجه بوجر جيبو. خنا بيخلا. نما تقطع قطع الله كم. كي هذا وان ببريدا كم. كاكو مريبي ما توتا غري غري. فقطة بيفسنين ديما. لكن. لا وخان Jarak rawa burat dah jadi apa badiri. Termata berdaguran dah jadi bukti mata umar kesan. Baguran aja. Ayo, tahu Anis kijak abu. Isrenya melawat jadi mana? Jalan mana ni? Amma gabo de berumah. Jadi tatain bo. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamba Abu tiyasani fi umar mali istiharka abayota. Datta itin buana timaji. Ubasen. Yomo umar harkat timak abdanita. Alaman anak kan jalan hirisitani. Tabake tuje nama bauti makata. Atau pur jer bang. Jawabannya itu. Apa kesa? Hendo. Nanti mana? Laki itu masanya menurut saya umur 3 mal abatan je. Ya buman lah muka kanat abidin itu astiat je. Muka kanat abidin itu astiat je raji. Harap bisa nabah surat tabake itu jadi langsung. Bagai itu bi. Boy kena boy itu makan lawan. Singgoran ini kapan disemar orang ini kan itu lah. Singgoran nama ngabu. Era buman. Tiga dirasa. Tiga aja. Istrinya mendaut. Ina dergi nani istrinya kakana tidak menonton mereka kami. Awak bapak kiri kiri kamar nabi. Nanti kunci jadi lah. Wah singkam luar juli nyatu kan juli beranda bukti. Ya pak, ababu huriam beranda berapa kamar. Abdullah Maro kini beranda berapa? Budana terdadari jadi. Budana terdadari kan tingkah mana?
Sabo Israel tu mahora budak kan mada kan gurguran nonjan. Ini abad maksud. Abang mana dekat pada Israelnya selalu berapa abad tu deh. Jangan Umar yang gurguran nonjan fit nama dia hak sih. Hak sih tak ini fit nama dia gurguran. Iya deh. Karena ayah Robin berat. Ini gurguran dah sedikit. Mar gurguran tadi mo. Balang ada nanti. Umar kan main betul jadi wui tapi nulu dia ni boyan. Ma bosan ni ane saya kasih bosan timbo awana bosan sesuatu nanti main Umar. Yo na wana bosan sesuatu ni bo. Yo wana bosan sesuatu mana bo tu kau makan. Nah imagine nani. Bodoh bikin sesuatu di tangan para nulu dia. Kasar tu simbo ada dia. Posibilitas di. Posibilitas di nanti. Bugari wafak Radija. Bugari wafakani Radija. Bugari itu cerita. Bugari rabu kaya nagatam sise nagatam male. Anu anggatam dijano Bugari mo. Wafakani Radija. Allah. Wahid tu khesati. Bifakana aku ini dia tibuti ba. Aku ini dia buti aku ilang cakap. Baik tu. Baik ijabah semua pusing tu nanti sama. Ijabah sampai semua pusing tu nanti. Ijabah itu mana kita itu. Al kisah dia. Ijabah. Ijabah kita tu nanti dia. Itu mana kita. Itu mana kita itu. Iyo kana wai ha sunan wari majlis sana timu bate wari bicha majlis sa timu bate ana sana mari je yakin bulan duduk yang nugo ha sana mari je wari majlis sa asin noya wari majlis ka dirala akehin iya biye bul dinar ke Akan tujuh agan je tujuh ni mah, kan tujuh. Jadi, apa orang nggak betul, harkan bisa anda ini. Ya mira mumina margo tak, je. Nggak mira mumina sebisa tu bena. Aja kita tidak tahu, aja biar kita tidak tahu. Tapi boleh kata bermora. Mori pun kan bedal mali. Kan bedal mali. Mora ummata boleh kata tidak. Wa ummata yo dukte. Ni asrina wa ummata yo wan dumpa tadi mo. Wan dumpa yo tadi na lagi mumari sebisa tu. Aso. Kalau guys. Itu wa ummata ke mana ni? Ma wai Kenya hasil dah wai ummata boleh pernah je bakat. Akan enggak? Karena dia itu, lagi mana jala gigit gula mana tadi? Cuma Ama itu sahaja jika ummata tidak datang ni sama mana teh sebitu. Bibi saja bulan tidak datang. jadi mau ummata aku baru. Ama nanti kan ni bah. Umma kana matu betul. Lagi sini sih. Hai biku kana matu betul. Mali. Anwana mana so ini bah. Amana putih ku bagabat. Aku majiru asyik ini. Amana putih ku bagabat. Amana nanti putih mu kana ku bagabat. Birti amana dia ketide sisi mana ke. Jadi tin. To kitti kar ko fitiasa. Wala bugrera rafi umar jidu. Oso jira wabiro kasi umar jidu itu. Aku kerap deh. Nama hak kerja fasda bima sumaruhan. Hak bekas suhana fede dalam negeri. Baru mana kasih kerja. Langsung sanggartan saling feda. Tulipo. Hai pun. Aku mati. Ang kapasya sa inan. Hari ini baru majlis akan kerasa sebelah teman. Malu ni tiada seperti mana bidang mati. Maka jadi udah penuh lagi bar. Akam. Sentuh dia lanjut. Itu tiba tadi. Anuan. Mengisi orang Kristen awam itu. Ya mengisi arah sabda bucit. Yo tiap tu sahaja umani tiur umani tiur gantung tak kerana tu tak apa. Boy majlis awam.
bulchaa sabbataa. Bulchaa sabbataa yaa. Wallahi. Poolisii Gittaamiti? maatri. Poolisii yoo ati akkuma taasise namni nagaan ta'u. Takka lama waan. Tokko lamatti waan poolisii. Yaa poolisii yaa dubartoota yoo jibbaa mana kan keetti haftee ilmi kan kennan. Hundatti lakkaa hin timme warri majlisaa booda natti ergee maaf uummata biyya uummata majlisatti kaaftaa. Ogguusa madaan sun tuqamtu. Yaa jeesa burqoo. Oota fayyaalessa ta'e. Ogguun ijoollee bara bugaree homantii taane waan as deemus wayin dhiisa. Waan ani beeka keessan. Keessan beeka. Baabbii isaaniin. Aboo isaan geessanii awwalaan rabbii haqarratti dammas. Masjiidni sun numa ga'e moo ijoolleen aduu keessa dhaabbate teessee salaatu jirti teessee qabu jirti. Hawaasni sun. Masjiidni guddaan sun ga'e. Guddaan sun bahe. Lakki argee dhufeetti salaatiitiin deebi'ee humnaa qartan. Alhamdulillah. Amma eegasi. Singana garree bal. Dhufeetiin. Makiinaa bakka biroo dhaabbadhee miilaan dhufee fooqii gubbaa bahee salaatee nagaa hin galle. Kan nam tokko nama arginu. Akkana. Wallahi kan. Meeshaan waxayu jaarree ammaan kana. Qarshii namni guddatu. Baraana itti daane. Itti daatanii. Ammaan inni jedhe beektanii. Daasa dhaqee ijaaraaf jeetiin iyyaa qabu. Daasa ka qorqorroo kan amma kaamil keessa salaachisu waan. Agarteemi? Gatii bicuudhaan, gatii hafiifaan, waan xiqqii isaan dhaqee mazallaa jeetara isaa jalatti qaraatu. Dhaqee tolchaaf jedhee ijaara qaba. Dachiin teenya bal'oo dachiin gooroon sun. Argee ba? Guututti teenya. Argee ba? Rabbiin maaliin hin falmaa ture yogguu isaan aboo isin wanni isin olii tanaa qaraata. Mangistiin gadii tun wanni gartee rabbiin gadii kanatti isin oofu silaa federaalatti ol deemtan. Silaa cabse seentan. Wanni rabbii isin gad oofu waa xiqqoo shokolaatan fakkaatti. Awwaliyyaa fa'a amantaadhaa gartee amantaa qabamee achi keessa jiru. Mee deddeemaa laalan jedhan waan qooda isin jettan kana inni amantaadhaa wayyaa fudhatu qaba. Silaa ittuu bidaatanii jedhan. Kana dhugaa. Gooroo amma yoo darasaan wanta naa gootan. Bikka gartee madallaa darasaan jala taa'ee qaba. Keessan qofaallee miti. Yaaduma qaba malee egeree. Bikkuma darasaan jala deemee jirate sababa kiyya aduun hin gubu jeetin. Aduun hin gubu. Dirree bareedduu irratti goonaaf. Ayyee madallaa akka gartee. Mul'attu. Akka. Anaa godhame. Goori teenya sun goora bareedduu mul'attu. Bar qorqorroo bar tokkummaa isinii bitaa jee. Fikroo kana bituu malee. Qorqorroo fi masarafii liishoo qofa barbaada bara. Kan kaamila gartee masjida. Rabbi nagaan geessee sina fidu. Siinqii qabaannee isiniin kennu. Maal isinii kenne? Doa isi jalan. Ammoo yoo na argitan hin mukooftan jechuun hin dhumnoytan yoo na argitan. Yoo na argitan. Hafajuma ijoollee irratti guddisaa. Hafajuma hin dhumnoytan. Ijoolleen naannawaa adda amma darasaan nama meeqa jira amman ta'e. Gara kuma shanii jaani geessi. Laa ilaaha illa. Jimma gara kuma afur jala seenuu dhabdu. Maaltu isinii gala achirra? Achirra maaltu isinii gala? Mee waan achirraa hubattan? Maaltu ta'uu deemaa isinii gale? Alhamdulillah haalan badhin amantaatu na mul'ata. Akkanaan. Ilmi jimma galu deema. Akkanaan. Maaliif jettee jaa? Ilmiin zabana tokko jimma galte. Harargeen jala guuramtee ittee fudhattee galte. Gaggalchite. Amma barbaacha jala dhaqe. Amma namni maaliif harargeen isinirraa hin qaraan beektanii? Bishaan as taa'u bakka birootti deebatu. Akkuma akkana. Hin qaraatu ammoo harargeen hin himaa'u arusiin ni qaraati inni qaraatiin isinirra. Hin qaraatu amma harargeen kuuftee jirti nuti warra jennataa keessatti kan kaa'u jirti. Amma hin qaraatu. Yoo namni dammeessee ammoo ni jira. Waan waaqeffataa sana. Ulamaan sadeen san achi jiranii beektanii. Isaan san achitti tajaajiluun ta'e. Isaan sadeen san dhokatanii warra sadeen achi keenii machaaraa sun qubsiisa sun. Shee Bashir machaaraa qubsiisa tokko jiranii. Warra waaqeffataa sana yoo ofirraa qabne malee isin amma nama biyya biraatti dhufe isin qaraayu jira. Isin keessaa ammoo bishaantu yaa'u. Wallahi akkas. Ayyee salaamu alaikum warahmatullahi. Ayyee ulfaadhaa. Abba akkam. Ayyee ulfaadhaa. Ayyee shee kana kan nagaa gara. Salaamu alaikum warahmatullahi. Basharakumullah. Kunyandeera.
Paasterii tuni jedhamee Bakka jiru. garee beekee baafatee Baafate. Rakkoo wayitiin baafate. Galee bara. beekee bara. Galeetu Aya. ba'e. Akkasii. Numatti laaffate. Nu laaffate. Anarraa maamnatti natti dhiitiin annan jabeeffadha. Anuma wajjin waan laaffate. Obboleessa Amiir. Abbaa gurbaasanii paastara qeesii jiran. Abbaan isaa paasterii. Paasterii warra gartee nama jallisu. Akkana agartanii amma yoo itti qabsoofne immoo amma waan iddoo kana laala. Uummatuma shahaadaa qabatanii kana laala. Waan laffaatii rabbiin naa jecha haadii uumane sadii waafira. Naa jecha yoo rabbiin nuuni jedhin immoo yoo rabbiin naa jecha jedhe anumaa jecha yoo rabbiin nuun fedhe hojii rabbi akka fedhe yaa Amiir warra kana si ergee medhiyoo Na ergite. keessa bor arganii Na ergite ni ano. bagan argisiin dhos Arsanii hunda mata. Nama sinjira jirurraa tokko. dhos Amiir ina itee untinii deengaddaa Anaaf figidduu. Inni akkuma malee. wanta itti erge wanta kana guuree dhahaaru fayyidaatti erge mixiyyoon tiyya gammaddee ani yoo baaba maaliin godhaaf baaba ani yoo maaliin godhaaf naan jettee beekta mixiyyoon tiyya viidiyoo makka'e Viidiyoon bade. Situ dileet godhe gaa kan namni sitti erge. akkana Situ balleessa kan abbaa. abootaay Wallahi. ana balleesse Situ balleessa. bari ummata shahadaa qabatu laal beekee keessa Balleessite taanaan badina jala. dhugaa Wallahi. ana akkamitti balleessa garuu viidiyoo miti bar viidiyoo badullee miti bar qamar ilaamee ergaan kaa qamariin bira jira hin jiru hin jiru ilaa Haqxee bar. mee wallaa jedhu bakka haqe bar ummata laafaan seenaa warra qullaa akka dhalateen namni kumni akkana gale ashhadu an laa ilaaha illallah asii uummata Oromoo galab warra gartee namni dagatee seenaan dagatee kophaatti as kunoo as gadi Oromoo galab uummata gartee oggii hantuuta kiyya maana jalaa nyaatta hantuuta kiyya narraa boode hantuuta kiyya narraa nyaatte ummii jedhee olii batan hantuuta akkanoo biddata qabanii Maaliif balleessite yoo? hin balleesse Dileet goote guutuu. haya amnin deebise akkanis deebisu qamariin biraa hin deebise Akkasumallee falama. qamariin biraa hin deebise kana godhee Abu Sa'id biraa Hunda keenya hin jalaa bari. Hunda keenya jalaa bari. bari gaadii miti mootummaa warra gadhee islaamummaa jaallatu isaan baay'ee dandeenye hagammadan jee biyyaa hajii jettamu eenyu jettamu haydar kadiri ergeedha Ergitus ati balleessinaan badi. dhugaa Wallahi. haya Ana mee qaba Sudaana jala ture. bar ummataa miti bar uffata guure bar makiinaa tokko waan qullaa jiran uffata waliin guure bar Ummata qullaa uffata hin beekne. Ummata qullaa yaa sun nama jira ammallee. Allah hin jiru Kunoo default time irraa yookaan malee bakka. Daqiiqaa 30 garuu silkiin siif qaba qabuun ooltu gubbarraa yoo hayxe keessatti Hin jiru. hanga guyyaa 30 takka akka gubbarraa haqame keessatti siif Lakki hanta default time irraa. Horicha hin jiru akkanni hin jirtu waan isaan agarsiisuu dhufe immoo sani wanta ummata yoo agartan wallahi rabbii wayii jiraa jettanii gammadu wayii jira qaama wayii jira jettanii gammadu Wallahi. wayitti jira Hunda bargaafatu. Wallahi. nama laafaa seesanii Ummata gabaa kana wal faana shaadaa namaa. ummata Maaliif hin dandeessa bara wayii malee hin dandeessa asitti achitti nagaan war biyya kana waliin qabamee daawwaan itti godhamee amanee fudhatee marhaabaa jedhee shaadaa qabatu akka kanaa maaltu argata yoo rabbiin namaa kenne malee yoo rabbiin namaan fedhe malee shaadaa qabatanii amma qullaa jiraniin uffata waliin guuree fi bara Na bira jiraami? si bira sidaa Keen fuune? Hin fuune. meessi jira fidi makiinaa keessa kan yalla yalla mucaa uffata sana baasii makiinaa keessa kan Uffata kana guutuu. akkam godhe
Nama jaatama. Jaatama. Nama jaatama. Bareeda. Amma keenya keessa ka'e. Maashaallah. Kan dubartii haa ta'u. Kan ijoollee waliin guure. Achi keessa ka'e kun ofii makiina keessa. Makiina mana tokko wanta mana tokko mana amirtanii sana kifili tokko kanuma agartee uffata kaafiraa goone bara. Gootan? Uffati kaafiraa achi keessaa uffatu. Mucaan Somaalee kun. Somaaleen kun immoo nama bareedu immoo. Ani itti himnaan Somaatichi argee viidiyoo kan argee rabboo maanna gaafatee nan uffata namni tokko uffatu barbaadu hin namni takka. An namni kun uffatu. Kana madaala keessa nuti kan namni kun uffatu ni bitaa jira. Allah. Mucaa Somaalee sana. Somaalee tokko asin jiru. Abdul Karim. Abdul Karim beeka. Inni nama hedduu naa guure hedduu naa uffata hedduu naa guure. Amma isaan kana gara nama 4,500 qullaa jiran. Maaliif uffatan beekarree? Shaadaa qabatan. Masjiidatti keenya baafnee fi gartee masjiidatti ijaartee fi mana masjiida. Masjiidni ijaarame. Asiin kun immoo nama jechuudha. Ijoollee xixiqqoo qochi keessa ijoollee umurii waggaa 14 gadi fudhattee galtee hamma shamsiitti affasiitee imaama gooteetti deebisuu jira. Akkan namni namaa qabannaan gaaf tokko bakka tokko keenyaa deero. Gaaf tokko mucaan kaafiraa asii kan tuqur injinii warra shawaa nama 133 nagee ba. 133 gee. Kan warra asii kun shawaa kana kun asii kana baantu 100 Bantu dari bab jam, asih di bab 33 kam. Di bab 33 kana ijoollee 39 qaban achi keessa yoo daa'ima. 39 sana Qur'aanaan barsiifachuu jira. Achumatti mana kee fadde. Warra shawaa kanaaf, wallagga kanaaf, warra gugurraacha kan osoo beenqeen irraan fuun. Assalamu alaikum warahmatullahi. Nagat. Mana ko pekate? Aye. Naga, ahora me falta el